Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo guyyaa irraa kanas barnoota adda fi barnoota miidhagaa kan waadaa isiniif galee fidadheetiin qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaan irraa barnoonni keenya kan guyyaa irraatis ga'a. Akkamitti immoo yoo namni nu to'achaa jiraate immoo teenya haka godhanii yoo namni nu to'achaa jiraate akkami beekna kan juu fi akkamitti ofirraa heeyna kan juun isiniif qabadhee dhufe ga'a. Immoo teessan akka haka hin taane isin hundinuu bakka tana ofirraa laalaan isinin jira. Gama barnoota keenyaa hayaan osoo gama barnoota keenyaa hayaan duratti namoonni channel kiyya kanaaf subscribe godhi yoo jiraattan namoonni haareen mallattoo diimaa kana irra tuquudhaan subscribe godhan mallattoo bell icon maddiitti argamtu kana irra al tokkoof tuquudhaan dhaggeeffadhaa akka viidiyoon kiyya salphatti isin qaqqabuuf jechuudha. Egaa gama barnoota keenyaa waliin hayaanuun isinin jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo walitti deemneeti jirra. Kunnooti jalqaba imoo keessan keessa ni galtu. Kana godhuu qabdan dirqama. Ofirraa beekaa abbaa fedhe taanaan namni tokko si to'achuu hin danda'u ofirraa haquu qabdan tokkollee si to'achuu hin danda'u jechuudha. Yoo kana kan beektu taate jechuudha. Fakkeenyaaf ani imoon kiyya hatameeti jira. Mee akkaan ofirraa kaasuu fi akkamitti akkaan beeku na wajjin haa ilaalluun isinin jira. Jalqaba mallattoo piroofaayilii keessan isa gubbaarra jiru. Isa piroofaayilii keessan qaburratti al tokkoof kilik ni gootan. Erga kilik gootanii channel keessanis akkanatti isiniif gattarreessa hunda isaatu jechuudha. Kunnooti erga inni akkanatti isin gattarreessee wanni isin as keessaa filattan setting isa juu kana filadhaadhaan isinin jira. Erga kana filattanis kunnooti channel keessan akkanatti isiniif gattarreessaa jechuudha. As keessaa kam tuquu qabdan laata? Jalqaba dhuftanii isa gubbaarra jiru imo account setting kan juu kana tuquu qabdan. Erga tuqxanii imoon keessan akkanatti isiniif gattarreessaa jechuudha. Change phone number, change nickname, change request account information, manage device fi login to another account, delete account kan juutu isiniif bahaa jechuudha. Achi booda gaamma isin kan isin filachuu qabdan kanneen kana keessa kunnooti isa manage device kan juu kana filadhaadhaan isinin jira. Erga kanarratti xuuxanii booda kunnooti imoon kiyya hatameeti jira jechuudha. An kunno kan hin fayyadamaa jiru isa kana yala hatame kunno namni na hatee kunno isa kana jechuudha. Na hataniiti jiranii jechuudha kunnooti. Isa kana kunnooti akkanatti beekuu qabna jechuudha. Isa tokkoffaarraa kana qofa yoo jiraate namni tokkolleen si hinannee jechuudha. Isa kana tokkoffaarraa kana dabalatee inni lammaffaa inni kun yoo jiraate yoo namnoonni hedduun si'atanii jiraatan akkanumatti isiniif gattarrata iska hanqaasii isiniif gattarrata jechuudha yoo namni isin hate jechuudha. Yoo isin qofa ta'e immoo isa gubbaarraa isa kana qofaatu jira. Information moobaayila nama isin hate beekuufis kunnooti isuma kanarratti laaltuu dandeessan kunnooti isa kanarratti SMA21 5F Samsung kan jedhamu Android isaa kunnooti gama jalaa kanan ni argama. As booda gaa ofirraa kaasuu osoo isa humaayyuun gaafanne akkamitti danda'ama jechuudha. Isuma jalaa kanarratti al tokkoof ni xuuxan. Achi booda kunnooti waaw delete account kan juu kana qofa irra tuquudhaan hunda isaatu balleessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ni balleessa. Delete kan juu kanarra yoo hin tuqe ichi booda delete kana isin baasa. Are you sure you want to log out of this device? Jejjira isa kanarratti xuuxanii jechuudha. Achi booda kunnooti masmara isin hatees guututti isiniif tarreessaa jechuudha kunnooti nama isin hatees jechuudha. Achi booda okay kan juu kana tuquudhaan ofirraa haquu qofa. Coding verification we just sent you SMS verification code kanarratti isiniif seenaa masmara keessan irratti achi booda kunnooti gama gubbaa kanarratti naaf seeneeti jira jechuudha. Kunnooti asirratti arguu ni dandeessanii jechuudha. Kunno yoo hin agarree kunnooti isinin garsa kunno verification code isa 446 kan juu kana naafiyeeti jira jechuudha. Achi booda gaa kunnooti isinin garsiisa akkamitti akka ofirraa kaastan. Achi booda isa kana 46 jettanii itti guutuudhaan delete kunnooti wow isa kana qoftitiitu nuuf hafeeti jira jechuudha.
Waaw. Akkanatti ofirraa kaasuu qabdan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni keenya kan guyyaa irraa akka isinitti tole abdii guddaa isinirraa qaba. Chaanalli keenya yaadni isaa yoo isinitti tole subscribe gochuudhaan viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuudhaan itti aansuun share isinirraa akka jella hamma viidiyoo bareedaa fi miidhagaa walitti deemnutti nagaan naaf tura. Bye bye.